boo mubee manni zamana keessanii kun ajaa'ibuu maqabaami maal sila manni tiktok moo waan jinnii san irratti wal gahee waan inni qaaqu waan adaba nama fixachiisati a'uuzu billaahi maal fooluma horachuuf jecha akkatti nama arrabsa bara bona dhibe yoo tanaaf yoo tiktok gadi baanu ka gandummaa wal arrabsu bicha kun ammootu arsii keessaa yoo tokko waa balleesse arsii ummata arsii walitti qabee guutummaan mutut godheetiin hin arrabsa yoo tokko jimba keessa waa balleesse sababa nama tokko ummata guutuu matat godhee arrabsa akkasuma harargee keessa na dhibee akkatti wal arrabsa fooluma horachuuf jedhee ummanni zamana tartiibuma fixate a'uuzu billaahi. Amma keetti moosee laka ummata ajaa'ibnaayo hatuu nama ajaa'ibde ummata achirraan barree guutuma isaa tokkana yoo namni waan nama gorsaa yoo namni waan kheyrii qabaa yoo namni waan badirraa nama qajeelchaa dubbate tokkochi foolo siin godhu bara anis amma akkatti kana laaltu kana namoota gaas fakkaadhami gaaf kan arsii bakka bu'ee arargee arrabsa gaafa kaan arargee bakka bu'ee tinenjim arrabsa gaafa kaan shaawaa arrabsa gaafa kaan wallagga arrabsa bakki an arrabsinan jiru bara bakka kaan fakkaadhe atiyyuu jiru teenatti biyyee naqaa jirtaami. Lakkaasii kabiin bende deemtu ka ummata walitti direetiin sanyummaa fi gandummaan qoqqoodaa jiru maal bu'aan ati argattu tiktoka sanirra wanumaa ati argattu jira yoo achitti waa baafte malee yoo sa'aatiin kee achirra sirra dhumate malee mee maali faayidaan ati achirra argattu ka ummata arrabsaa waltuuf maal gumaa bakka biraa baasuuf deemu manni oromoo kakkeetti kan ajjeesatti hin nagaan jiraachuudha. Inumaa jettee tinindina oromoo na gootee tinina akkan ajjeesan barbaaddayu amma booda ijaansi arguun barbaadu ani amma siyyuu achirratti saaxila si ka ummata oromoo fashaleessaa jiru hin sobin akka nama gogorsituu amma qoffee dhaabdee tinina si akka nama gaarii dhaabadda bade sinarra. Ummanni oromoo yeroo mammaaku harreen haadu kutte ufumaa ufitti gabaabsiteedhee mammaakami achirra na himimee dubbiin xiyya mooteetu dhugaa ta'an argita akkamitti achirratti na odeessu adda hin beekami ummanni oromoo hojii kee jettee ana nama badaa godhuu adda. Ummanni na dhagahamu si dhagaa deema achirratti odeessimeen argita amma ani xiqqaatee fooloo 200 ol qabaa bara sababa nama arrabsuun horadhee dilasan ati amma waan qoffee dhaabdee akka nama gorsituu achirra teettu yoo guddaate 100 takka qabda bara ummanni amma feemus ani bakka ummata biratti ana dhagaa malee sin dhagahu ati na biratti feemus ta'e namoo ummata biratti feemus social media gubbaa kiyya dubbiin dhugaa malee yoomillee taanaan keeti miti.